Namichi quraana gubee yeroo hammaa kanatti rasaasan jechuudha. Nama amantaa quraanaa hordofu keessaa ajjeefamee akka jiru sooshaal miidiyaa garagaraa beeksisaa jira jechuudha. Hashamaa harka fuunee hordoftoonni chaanaal kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin galannaa ta'u. Isinis nagaa akka taatan abdiin qaba isiniin jedha. Lafa jirtanitti nagaa taa'ii nagaa isinirraa hadda hin bayinaa isiniin jedha. Namichi kun jechuudha yeroo baay'ee quraana akka inni guggubu jechuudha kan inni dubbatamaa jiru jechuudha. Amma garuu guyyaa har'aa jechuudha miidiyaa gurguddaa garagaraa jechuudha namootuma jechuudha quraana hordofan jechuudha amantaa musliimaa keessaa akka nama kana jechuudha otoo inni laayivii irra ba'ee waa'ee qoosaa amantii irratti dubbachaa jiru akka achi keessaa itti rasaasan jechuudha itti dhooseetu ajjeese waan akkasiitu dubbatamaa jira jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha darbee jechuudha amantii garagaraa irratti yeroo kitaaba amantaa gubanii mul'ata jechuudha. Yeroo itti macaafa qulqulluu guban akkasuma immoo yeroo itti quraana illee gubanii kallattii adda addaatiin kan ortodoksii illee siilii minaamina yeroo itti guggubanii mul'ata jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti baasanii keessumaa karaa tiktookiitiin viidiyoo waraabanii jechuudha. Warroonni akkasii kun ani sammuu isaan nagaa qaba jedhee too'i fudhadhu jechuudha. Maaliif namni kamiyyuu jechuudha amantaa barbaade fudhachuudhaaf mirga mataasaa qaba jechuudha. Namni erga jabaatee jechuudha waan tokko gargar baafatee erga beeke jechuudha amantaa anaaf ta'a amantaan kuni karaa sirriidhaa fi karaa dhugaadhaa jannatatti nagalcha yookiis immoo mootummaa waaqayyootti nagalcha jedhee karaa sirrii fi dhugaa itti fakkaate tokko hin ofiisaatii amanuu danda'a jechuudha. Sirriis haa ta'u sirriis ta'uu haadhisu jechuudha. Garuu wanta itti amane tokko jechuudha erga sirriidha jedhee fudhatee abbaadhaaf sirriidha jechuudha. Wanti immoo namni sun irra jiruyyuu sirrii ta'ee yoo nutti hin mul'anne ta'eyyuu nuti jechuudha amantaa keenya kan ittiin namatti himuu dandeenyu amantaa nama biraa jibbuudhaan otoo hin taane amantaa keenya sana jaalalaanii walitti dhufnee wal hubachiisaa akkasuma immoo walitti himuudha malee inni kun jechuudha jibbi amantaa siruma isaayyuu amantaa walii keenya irratti dhiibbaan akka geggeeffamu isa kanadha jechuudha kan inni taasisu. Keessumaa yeroo baay'ee mana amantaallee hin gubu jechuudha. Namoonni illee jechuudha karaa amantaa kanaan lubbuu isaanii hin mararsiifatan jechuudha. Namni kamiyyuu amantaasaa jechuudha lubbuu isaatiin holitti kan inni jaalatu jechuudha. Maaliif biyya lafaa kanarraa hin deema biyya lafaa kanaan booddetti jechuudha waa'een amantaa kan amanamuuf jechuudha lafa kanarra taa'amame. Kanaaf iyyuu yeroo baay'ee jechuudha namoonni jibbisa amantaa kan qabdanii amantaa namaallee kan arrabsitanii amantaa kam keessa iyyuu jiraadha jechuudha. Akkuma amantaa keessan jaallattan sanatti namni kamiyyuu amantaa isaa jaallata. Namni kamiyyuu lubbuu isaa dabarsee amantaa isaatiif kennuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Amantaa nama kamiyyuu yoo ta'e namoonni amantaa irratti jechuudha qoosaa garagaraa qoostanii dhiisadha isiniin jedha. Amantaa keessan akkuma jaallattanitti kan nama biraatis kabajaa fi isiniin jedha. Amantaa kiyyaaf yookiis immoo anaaf loltan jedhee rabbiin eenyumaaf iyyuu jechuudha mootummaa isaa kennuu hin danda'u jechuudha. Sababni isaayyuu namni waa'ee amantaa isaa kan walitti himu jaalalaan yoo ta'e malee jibbaan miti jechuudha. Waaqayyoyyuu fedha namaaf kenne jechuudha. Namni hundumtiyyuu akka barbaadetti isatti akka jiraatu jechuudha. Kanaaf nuti immoo dirqama jechuudha wanti naannoo irra jirutu sirriidha. Kanaaf anana fudhadhe sana fudhadhu namaan jechuu hin qabnu jechuudha. Wanti nuti irra jiru sun sirrii yoo ta'e karaa namoonni hubachuu danda'aniin jaalalaan itti siiqnee karaa sanaan jechuudha amansiisuutii kan dandeenyu malee dhaqnee lolaan jechuudha humnaani waan akkasii fudhachiisuu hin dandeenyu jechuudha. Amantaan dhuunfaadha. Namni immoo wanta tokkummaatti wal wajjin qabu jabeeffachaa wal wajjin bulmaata jechuudha. Karaa amantaa immoo amantaa dhuunfaa isaa hordofuu qaba isiniin jedha. Kanan kaasuuf jechuudha yeroo baay'ee keessumaa ijoollonni mana madaamii keessa kan jirtanii yeroo isin jechuudha hollaanii kana irratti baatanii miira keessa galtanii amantaan koo akkam tuqamee amantaan abeluu naamna jettanii yeroo si fuutanii macaafa gubdaa yeroo si fuutanii quraana gubdan akkasuma immoo yeroo fuutanii siilii garagaraa yeroo gubdanii haaloo yookiis immoo yeroo isin jechuudha itti biddira deebistantu jira jechuudha. Wantoonni akkasii kun hin barbaachisu isiniin jira.
kanaaf waa'ee dhimma amantaarraa asumaan jechuudha akka of eeggattanii fi isinitti himuu barbaada isiniin jedha obboloota koo. Kirikiriin amantaa baay'ee gaarii miti isiniin jedha waliin mormii afaanumaaniyyuu jechuudha mormiyyuu hin naqina isiniin jedha namni amantaan keessan tokko sirriidha yoo ta'e amantaan keessan itti maamalee dhaxxanii kan kootu caalaa kan kee akkasii kan kee maalidha kan kee maaliin ta'uu wanta akkasii gaarii miti isiniin jedha. Maaliif waaqayyo biyya lafaa kanarratti amma jiraachuudhaaf mallu tokko nu uumee jira jechuudha ammas wajjinii amma sanattis immoo wanta biyya lafaa kanarratti hojjennu karoorraaf yaadatti nu uumee qaba waan ta'eef yeroo keenya malee gaafa biyya lafaa kanarraa boqonnee wantoonni nuti hojjennee dhalootaaf dabarsinu sunillee iddoo isaatti hin ga'u jechuudha otoo iddoo isaa hin ga'in dhaabata gaafa sana karoorriif yaadni waaqayyo uumaan keenya ganamatti nu uumellee karaatti nu jalaa hafa jechuudha. Kanaaf mirgaaf dirqama keenya beennee mirga nama biraatis dirqama nama biraatis beennee wal wajjin jiraachuu amantaa waliif kabajuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha obboloota koo. Waan akkasitti jabaadhaa amantaa keessanitti lafa jirtanitti inni musliima ta'e musliima isaatti inni kiristaana ta'e kiristaana isaatti hundumtiyyuu amantaa qabutti jabaatee haa dhaabatu isiniin jedha obboloota koo. Waaqayyoon lafa jirtanitti si wajjin haa ta'u hamma viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnutti nagaan naa turaadha. Dogoggorri yoo jiraate immoo dhiifama isiniin jecha namoonni haaraa gara chaanaalii kanaa dhuftan immoo sabskiraayib gochuudhaan gara ganna turaa isiniin jedha dhiifama immoo na waaman gidduutti isiniin jedha obboloota koo amma viidiyoo biraatti walitti deemnitti turtii gaarii naaf qabadhaa baay'ee isin jaalatti kennaan keessanii isiniin jedha jajjabaadhaa viidiyoo kana immoo laayik gochuu hin dagatinaa na jajjabeessaa isiniin jedha baay.